magaalaa kanarratti hojiin akkanaa quraanaa kana keessa jirtu gonkumoo. Harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu bulchiinsa magaalaa Boroodaatti kutaa tokkoffaa cufaa barnoota gannaa barattoota yuunivarsiitii garaagaraa irraa dhufanii barnoota gannaa tola ooltummaadhaan barsiisaa turan kan isin daawwachiifnu taati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Afeerraa cufaa barnoota gannaa kana irratti akkuma aadaa Oromootti manguddoonni keenya sagantaa eebbaan nuuf bananiiti jiran. Nagaa nu bulche nagaa nu bulche. Guyyaa nagaa Rabbi nu haa godhu. Guyyaa rahmataa. Ilmaan keenya habaratee gartee yuunivarsiitii hundatti haan barsiisu haan mana hakimaa seenee doktora tahee irraa gammannu kan fayyadu Rabbi nu haa godhu. Akkasin Rabbi nu haa godhu. Balaa Rabbi isin irraa qabu. Orma kana gartee warra isin barsiiseefis Rabbi jazaa haa qabalu. Manni kun mana oomisha gartee nama qaroo itti oomishanii warra qaroo gartee bahee isinis Rabbi isin haa godhu. Hawaan isinii kennan sammuu teessan keessa jabeeffatee habiraatiif illee dabarsu Rabbi isin haa godhu. Akkasin Rabbi nu haa godhu. Nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu. Hamdu Rabbi nurra haa qabu. Ilmaan keenya ilmaan baratee biyya tanaa tolu Rabbi haa godhu. Nama guddaas xiqqaas Rabbiin biyya tana nagaa nu haa godhu. Nagaa Rabbi nu haa godhu. Biyya teenya Rabbi biyya quufaa Rabbi nu haa godhu. Biyyatti barbaadan malee tadhabdee barbaadu Rabbi nurraa haa qabu. Ilmaan keenya kana Rabbiin nagatti haa ta'u. Rabbi bakka isaan fedhan Rabbi haa ga'u. Subhaan. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Ijoollee teenya ijoollee doktorranii fi piroofeesarri keessaa bahu Rabbi nu haa godhu. Warreen waan kana qindeessee hunda Rabbi haa gammachiisu. Bulchoota keenyaas nagaa Rabbi haa godhu. Itti gaafatamtoota waajjira barnootaatii fi barattoota barsiisus walumaanuu nagaa Rabbi haa godhu. Isaan haa gammachiisu. Ijoolleen tun firii argachuun isaan gammadu. Ijoollee tanaan Rabbi isaan haa gammachiisu. Ijoollee tanaan Rabbi isaan haa gammachiisu. Biyya teenya nagaa Rabbi haa godhu. Biyya teenya biyya xiqqaan guddaa beeku Rabbi haa godhu. Guddaalleen xiqqaadha jee gorsa hadhuuf Rabbi haa godhu. Warra akkasii Rabbi nu haa godhu. Warra wal jala yaa'u Rabbi nu haa godhu. Warra mootummaa jala yaa'u Rabbi haa godhu. Warra mootummaa jala yaa'u Rabbi nu haa godhu. Mootummaan keenya abbaa. Akkuma barattoonni abbaatti mootummaan nuuf abbaadha. Warra mootummaa jala deemu qacello Rabbi nu haa godhu. خير ولن واقف شر ربنا واقف حمد ربنا واقف تكيني من تركنا براتان كون برنوتا جيرتان كون ورا غرتي بود اچي ديمه دورتوني كينيس كره هيروما ديمو سونتي ورا برنوتا ام بككه هي بيبر سي سرب ياغول درگه کو كينيس ورا كسير بياغول umri isin haadheere. Itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Boroodaa kabajamoo obbo Iliyaas Muhammad haasawa taasisaniin akka jedhanitti barattoonni keenya dhaabbilee barnoota olaanoo irraa yeroo boqonnaa keessanitti dhuftanii dhaloota isin boodaa barsiisuun keessan seenaa dhaloonni dhufaa fi dabraan hin daganne hojjechaa jirtanii galatoomaa jechuudhaan barattoota yuunivarsiitii garaagaraa irraa dhufan galateeffataniiti jiran. Barsiisota Malleen barnootaatiif hoggansa malleen barnootaa kabajamtoota uummata magaalaa Boroodaa duraan dursee baga nagaan dhuftan anaa dhufun jechuu barbaada. Amine. Tole hojiin tajaajila lammummaa yeroo gannaa hojjetamu mootummaan naannoo Oromiyaa eega jijjiiramaas hundeeffama isaa irraa jalqabee bara 2011 keessa duudhaa keenya ganamaatti haadichaa nuufee labsi isa labsi kana moonus qaama isaa irraa tokko kan ta'e tajaajila lammummaa hojii baruu fi barsiisuu barattoota keenya dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifamanii ganda keenya ta'aa jiraniin baroota 2-8 hojii baruu fi barsiisuu
haala gaariidhaa fi haala miidhagaatiin kan barsiisaa turan jechuusaati. Inni kaan hojii mana harka qalleeyyii halkanii guyyaa uummata keenyaaf beekumsi keenya leencalloon teenya humni keenya jaanii harka qalleeyyii keenya cinaa dhaabbatanii kan hojjechaa turan ta'uusaati. Hojiin tajaajila lammummaa hawaasa magaalaatti fi uummata magaalaa Hoolotaa dabalatee hoggansa keenyaan barsiisota keenyaan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Guyyaa irraa wanni adda godhu barattoota qaxalee reefu lafaa dhufan ji'a lameen yeroo boqonnaa isaanii wareeganii mana barumsaarraa akka dhufanii mana barumsaatti galanii daa'imman reefu lafaa dhufu kan hojii baruu fi barsiisuu waaree dura waaree booda osoo hin jiin dadhabne ifanne aduu rooba caama osoo hin jiin halkanii guyyaa barsiisanii guyyaa kanaaf ga'aniin galatoomaa jechuun hin barbaade. Amine. Itti suudhaanis hojii tajaajilaa kana keessatti adda durummaadhaan hoggansi manneen barnootaa magaalaa keenyaa halkanii guyyaa maal barbaaddan maal feetan jechuun loojistikiidhaan wantoota adda addaatiin meeshaalee baruu fi barsiisuutiin haala mijeessuudhaan asiin gaan kanaanis galatoomaa jechuun barbaada. Itti suudhaan hoggansi magaalaa keenyaa hoggansi gurmaa'insa haaree ammaan tanaa magaalaa Hoolotaa irra raawwatamee jiru halkanii guyyaa qaxanaa keessa jirutti ijoollee kana baruu fi barsiisuu irratti gahee irraa eegamu warra bahaa turanis galatoomaa jechuun barbaada. Gara Romaaliyoon gara itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Guutuu gara madaraa dhaabatan jechuun barbaada. Itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Guutuu kabajamoo obbo Roobaa Yoosoof barattoonni keenya hojii kana tajaajila lammummaa irratti bobbaatan seenaa gaarii hojjettanii barnoonni gannaa kun dhalootarraa gara dhalootaatti akka itti fufu ni taasifna jechuudhaan dubbataniiti jiran. Assalamu alaikum. Kabajamoo obbo Eliyaas Muhammad kantiibaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa, kabajamtuu aadde Saamii Abdallaa, itti gaafatamtuu waajjira gurmaa'insaa aanaa Gooroo Guutuu, kabajamtoota hoggansa magaalaa Hoolotaa, kabajamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota haadholii siinqee, kabajamtoota barsiisota keenya kan ganna kana asirra bobbaatanii hojii kana garaarumaatti barsiisaa turtan, kabajamtoota hoggansa manneen barnootaa, kabajamtoota dargaggoo keenya bakka guyyaa kana asiin ga'e anaa dhufuu isin jechuu barbaada. Amine. Akkuma kantiibaan keenya jalqaba irratti kaasu yaaletti hojiin kenna tajaajila lammummaa keessaawuu akka magaalaa Hoolotaatti waggoota 3 dabranii fi waggaa kanaas dabalatee bifa adda ta'een kan namaa akka ture ni beekamaa jechuudha. Waggaa kanaas kan ture irraa addatti dargaggoota keenya wal qindeessuudhaan qindeessummaa dargaggootaatiin magaalaa kana keessatti ji'a 2 guutuudhaaf kutaa 5ffaa irraa hanga 12ffaatti barattoota keenya akka idileetti barsiisaa turan isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanaaf hojiin kun hojii akka lammummaattis fakkeenyummaa qabuu fi hojii akka rabbiitti illee su'aaba qabu keessaa hojiin kenna tajaajila lammummaa isi tokkoo fi isi hangafa. Kana keessaa hojiin baruu barsiisuu isi tokko jechuudha. Kanaaf barattoota keenya dhaloota kana ga'umsuudhaaf teekinooloojiidhaan qaruudhaaf hojiin baruu barsiisuu gannaa keessatti isii ijoo waan ta'eef barsiisota keenyaas warra asirra laphaatanii hojii ji'a 2 guutuu gannaa kana keessatti osoo ifanne hin jenne osoo hin dadhabne hin jenne asirra kannaa turtaniif galatoomaa jechuun barbaada maqaa waajjira barnootaa Gooroo Guutuuti. Hamilee. Maaliif magaalaa kana irratti hojiin akkanaa kun aanaa kana keessa jirtu gonkumaa. Bara dabrees zaafna asirratti sagantaa kanatti argamnee jirra jechuudha. Bifoo kanaan. Adeemsifatamee jira hojiin baruu barsiisuu ganna keessaa akka magaalaa Hoolotaa kana irratti. Adeemsifatamee jira. Aadaa kanas akka hin cinne fuulduraafis dhaloonni kunis warri ijoolleen keenya yuunivarsiitii irraa asitti turtan kunis warri eebbifamuuf deemtanis dhaloota kana akka ulee barattoota itti aanuuf ceesisuu qabnaa jechuudha. Hagaraa dhuufillee. Maaliif kan waggaa kana bakka bara 2010 eebbifamuu deemus barattoota kanaatiifis bakka ta'eeti itti barsuun jiraataa jechuudha. Maaliif barattoota keenya kana dhaloota kana qaruudhaaf dhaloota kana beekumsa isaanii utubuudhaaf dubbisuu fi barreessuu akka mootummaan keessatti hojiirra oolchuudhaaf hojiin kannaa kun isii murteessaa fi isii hangafa. Kana gochuudhaaf
barattoonni keenya yuunivarsiitii irraa bobba'an gama durbaa mana barumsaatiin gara bulchoota gandaa hundaan wal qindaa'ee kan ta'uu isaaniitiif Andileen ammas bulchiinsa magaalaa Barooda irra deebi'aatiin nagalateeffadhaa maqaa waajjira mootummaa nagalgulti. Hamilee. Kanaaf hojiiwwan kana keessatti qaamonni sadarkaan jiran kana keessatti kaasitti hirmaatan hundinuu galatoomaa jecha akka walii galaatti hojiin kun akka itti fufuuf nutillee fuulduraaf qindeessummaa waajjiraatiin bulchiinsa magaalaatiin duuraa mana barumsaatiin goonee akka tufsiisuun ta'a. Kanaaf ulfaadhaa jabaadhaa jechuun barbaada. Hamilee ni dhiqate hamilee. Barattoonni keenya immoo kan asirratti barachaa turtan amma fuuldura irraa eegale barumsa keessaniif isiniif ka'umsa. Isiniif fuulduraafis manneen barumsaa kana keessa haaskuul keessa sadarkaa tokkoffaa keessa sadarkaa tokkoffaan barattoota mana barumsaa bultii addaa deemu. Sadarkaa lammaffaa keessaan immoo barattoonni baay'inaan kan ibsitti dabartoota jiraataa jechuudha. Kana gochuufillee maatiin asitti argamtan kun jala deemuudhaan barataa kana mana barumsaa deebisuudhaan hordofuudhaan to'achuun barbaachisaadha. Kanaaf maatiin barattoota keessa jirtan hundinuu ammaan dura maatiin barattoota mana barumsaa irraa fagaachaa ture jechuudha. Ijoolleen eessa oolti eessa jirti maali jettee namni qofa qabu hin jiru. Amma immoo bifa addaatiin waggaa kana galmeen barattootaa illee maatiin barattootaa fidee akka galmeessuuf dhaamsi gara dorgoomsa mana barumsaatiin himamee jira. Kana hubachuudhaan immoo barattoota keessan fiddanii ifii qabattanii mallatteessanii waggaa kana maal barachaa turan jettanii jala deemtanii hordofuu keessaniif asiif asumaas dhaamsa guddaa isin barbaada jechuudha. Maaliif biiroon barnoota Oromiyaa bara 2018 galmeen barattoota qaamni shamboota kan jiranii beekama jechuudha. Dhorkee jecha duutti fuuldura kan galmeen hin jirtu. Kanaafuu galmee kanallee qaamonni Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu kutaan tokkoffaan cufaa barnoota gannaa magaalaa Baroodaatti isin daawwachiifne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureetim qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadim torban yoo rabbi jee kutaa lammaffaadhaan hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Barnoota ammas barnoota.